har'a kallattii kutaataan wajjin ilaalla. Innis kan inni jedhu obsi hin dhabiin kan jedhu irrattidha. Jireenya addunyaa bu'aa bahii qaba. Bu'aa bahii sana keessa darbuuf wantoota haaraan barbaachisan obsadhaa jechuudha. Jireenya addunyaa galaana dhayuu jedhame yookaan bu'aa bahii dhayuu jedhame riqichi namni tokko ittiin ce'uu danda'u obsadha. Kanaafiyyuu obsi galaana irra ce'uudhaaf wantoota garaagaraa baay'ee barbaachisaa jechuudha. Fakkeenya obsaa fudhanii markaba isaa waggoota 120tti fudhate ijaaree fixuudhaaf, Leonardo da Vinciin fakkii kaasee fixuudhaaf waggoota 11tti fudhatee Neelsan Maandeellaan bilisummaa Afrikaa waggaa 21 qabsaa'eera. Hiikaa Waajjinoo macaafa qulqulluu afaan Oromootti hiikuudhaaf waggoota 10 fudhatee maxxansiif waggoota 1 walumaa galatti waggoota 17 jechuudha. Obsi horii kee keessatti abdii arganii isaarraa dhiisuudha. Gufuu dukkana keessa nama rukutu dhukkubbii isaa obsuudha. Kanaafiyyuu yoo barrisuu dadhabde fiigi, yoo fiiguu dadhabde dafii deemi, yoo daftee deemuu dadhabde yoo tiradhuu dadhabde daa'imi, yoo daa'imuu dadhabde ka'uudha. Akka feetee socho'i, hin dhaabbatiin duwwaa kan jedhumoo yaada viidiyoo kana walumaa galatti jechuudha. Kanaaf obsan dhabinaa haalaatiin barbaachisu obsadha jechuudha.